Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Jabinsa mirga namummaa fi mancaatii qabeenya raayyaa ittisa biyyaa fi garee fiinxaleeyyii faannoo uummata Oromooti irratti raawwatamaa jiraachuu Oromoo Saappoort Groupiin ibsee jira. Paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa waloo kaleessa baasaniin siyaasa shira barame keessaa osoo hin baamin furmaanni waaraa fi amansiisaan dhufu hin jiru jedhanii jiru. Hojjettoonni warshaa sukkaara Wanjii 7 hidhattootaan ugguramanii turan ajjeefamanii argamu qondaalli warshichaa tokko ibsee jira. Oduu kennaa biyya alaatiin Boeingin paayileetii xiyyaara 787 Dreamliner balalliiwwan teessoo irra taa'anii ilaalanii akka mirkaneeffatan daandiiwwan qilleensaa gosa xiyyaara kanaa qabanitti himee jira. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Jabinsa mirga namummaa fi mancaatii qabeenya raayyaa ittisa biyyaa fi garee fiinxaleeyyii faannoo uummata Oromooti irratti raawwatamaa jiraachuu Oromoo Saappoort Groupiin ibsee jira. Oromoo Saappoort Groupiin bara 2018 irraa jalqabee bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti Oromiyaa qofa irratti lammiilee nagaa 5425 ajjeefamanii jiru jechuudhaan qorannoon bal'aan yoo adeemsifameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii immoo dachaa hedduun kana caalaa akka danda'u ibseetii jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Namoota 5400 ol ajjeefaman keessaa namoonni 3300 waggoota lamaan darbanitti ajjeefaman kan jedhe Oromoo Saappoort Groupiin namoonni 1330 godina Wallaggaa Arfan keessatti akkasuma immoo namoonni 1380 immoo Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti ajjeefamuu ibsee jira. Humnoonni mootummaa labsii komaandi poostii sababa taasifachuudhaan ajjeechaawwan Shawaa Kaabaa Karrayyuu, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti raawwatamu itti gaafatamuudhaas jedhee jira. Ajjeechaa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Sararsaa jedhamutti nama maqaan isaa Ahmad Qaasim jedhamu irratti raawwatame hammeenya daangaa namummaa darbe kan miseensa nageenya mootummaatiin raawwatameedhaas jedhee jira. Faannoo fi humni addaa Amaaraa bara 2021 hanga bara 2023tti godina addaa saba Oromoo Walloo irratti namoota 740 ol ajjeesuu ibsuudhaan namoota 960 bara 2022 irraa jalqabuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaa keessatti faannoon ajjeefamuu ibsee jira. Humni fiinxaleeyyii faannoo kun ajjeechaa jumlaa fi sabummaa irratti xiyyeeffate Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu kan ibsu Oromoo Saappoort Groupiin ajjeechaan gurraandhala 23 bara 2024 barsiisota gara Kamisee imalaa jiran irratti raawwatame isa tokkodhaas jedhee jira. Ajjeechaa fi buqqaatii Oromoo keessatti faannoo fi humnoota nageenya mootummaatiin raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo miidiyaa akka hin arganne taasifamee jiraachuu kan ibsu hawaasni kun taalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjeechaawwan jumlaa fi suukkaneessaan raawwatamaa jiraas jedhee jira. Paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa waloo kaleessa baasaniin siyaasa shira barame keessaa osoo hin baamin furmaanni waaraa fi amansiisaan dhufu hin jiru jedhanii jiru. Komishiiniin marii biyyaalessaa gaafilee fi yaada nuti dhiyeessine xiyyeeffannoon deebii amansiisaa ta'e kennuu dhiisuudhaan haaluma baratameen gaafilee kan ukkaamsuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru hubachuu dandeenyeerra jedhan ibsi paartilee siyaasaa baasan kun. Dabalataa gabaasa kanaa Xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Miseensonni koree paartiiwwan siyaasaa waltajjii dilbata dhufu qaban irratti akka hin hirmaanne beeksisan. Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa waamicha mariif taasisee ilaalchisuun paartileen siyaasaa sagaltaan ibsa baasan. Dura ta'an komishiinichaa ejjennoo paartileen siyaasaa waloon fudhatan kan paartilee lama ABO fi KFO qofa taasisee dhiyeessuun gidduutti qoqqoodiinsa uumuuf yaaliin taasise haala jiru ifatti ibsa jedhaniiru. Ijaarsi komishiinii marii biyyaalessaa fedhii paartii biyya bulchuu irratti kan hundaa'ee fi adeemsa
seeraa kan hin hordofne ta'uu ibsi paartilee siyaasaa kun ni eera. Kun immoo qaama hojii koomishiinichaa ta'uuf kan isaan danqu ta'uu ibsuun hanqina seeraa fi sirnaa waan qabuuf ergama qabatee ka'e ba'achuuf amanamaa akka hin taane agarsiiseera jedhan. Koomishiinichi gaafilee fi yaada keenyaaf xiyyeeffannoo fi deebii amansiisaa ta'e kennuu dhiisuun haaluma baratameen ukkaamsuuf tattaaffii taasifamaa jiru hubachuu dandeenye jirra jedhan. Ejjennoo paartileen siyaasaa waloon qaban kan paartilee lama ABO fi KFO qofa taasisuun dhiyeessuun qoqqoodiinsa isaan gidduutti uumuuf yaalame akka ta'e akeeka ibsichi. Haalota akkasii keessatti marii dhimmoota biyyaalessaa hunda caalaa bu'uura ta'an irratti mari'achuun hiika waan hin qabneef miseensonni koree paartilee siyaasaa waltajjii dilbata dhufu qaban irratti akka hin hirmaanne ibsa kanaan beeksisaniiru. Qooda fudhattoonni miidiyaaleen hawaasni diyaaspooraa fi hawaasni addunyaa michuu Itoophiyaa qabsoo karaa nagaa taasisaa jiraniif deeggarsa akka taasisaniif paartileen siyaasaa kun ibsa kaleessa bitootessa 15 bara 2024 baasaniin gaafataniiru. Hojjettoonni warshaa sukkaara Wanjii 7 hidhattootaan ugguramanii turan ajjeefamanii argamu qondaalli warshichaa tokko ibsee jira. Hooggantoonni maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafate tokko reeffi hojjettootaa dhaabbatichaa guyyaarraa lafa qonnaa warshichaarraa xiqqoo fagaatee argamuu dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Xubaabunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Waa'ee namoota butamanii ajjeefamuun ibsame kana BBC'n aangawoota mootummaa fi maatii namoota ajjeefamanirraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalutti jira. Kanneen ajjeefaman keessaa 3 isaanii achuma naannawa Wanjii yoo ta'an, awwaalchi isaaniis guyyaa har'aa raawwatamuu ibsameera. Lamaan hafan keessaa tokko Adaamaatii kan dhaqe yoo ta'u, har'a awwaalchi akka raawwatu ibsame. Kan biraa immoo Daseedhaa dhufuu fi reeffi gara maatiitti ergamuu gabaafameera. Hojjettoota 5 ajjeefaman keessaa 4 isaanii waggoota dheeraa opereetara tiraaktaraa ta'uun kan tajaajilanii fi umriin isaanii guddaa ta'uu hoogganaan kun himaniiru. Inni tokko garuu dargaggeessaa fi hojjetaa elektirikiidha. Dhihoo qacaramuu fi waggaa tokkoof warshicha tajaajile jedhan. Akka hoogganaa kanaatti hojjettoonni kun 7 dura hojii dabaree halkanirra turan. Ganama isaa immoo bakkee warshichaa godina Arsii Bahaatii hidhattootaan butaman. Hoogganaan kun hidhattoonni kun maallaqa gaafachuu isaanii yookiin dhimmoonni biraa gaafatan yoo jiraate gaafatamanii akka hin beekne. Haa ta'u malee hidhattoonni warshichaa homaa akka hin gaafanne ibsanii yeroodhuma butaman qaama mootummaatti beeksisuu ibsaniiru. Poolisiinis namoota butaman kana gadhiisisuuf hordofaa akka ture ibsaniiru. Ta'us guyyaa har'aa ganama sa'aatii 2tti reeffi isaanii argamuu dubbatan. Ajjeechaan yoom akka raawwate baramuu baatus tarii kaleessa galgala ajjeefamuu akka hin oolle himaniiru. Hojjettoonni biroo hojjettoonni butaman ajjeefamuu isaanii dhagahanii gara baankichaa yoo deeman reeffa argachuu dubbatan. Warshaa sukkaara Wanjiitti nama butuun kanaan dura qunnamee hin beeku jedhu hoogganaan warshichaa BBC'n dubbise kun. Warshaan sukkaara Wanjii magaalaa Adaamaatti dhiyoo fi Finfinneerraa kiiloomeetira 100 qofa fagaatee argama. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1946 dhaabbata Neezerlaandii fi mootummaa Itoophiyaan kan hundeeffame warshaan kun Itoophiyaa keessa warshaa sukkaaraa isa jalqabaati. Yeroo mootummaan Dargii aangootti bahe abbummaan warshichaa guutummaan guututti harka mootummaa Itoophiyaa seene. Warshaan sukkaaraa Wanjii warshaalee sukkaara 5 ofiin akka of bulchan taasifaman keessaa isa tokkodha. Bakkeewwan naannoo Oromiyaa adda addaatii namoota butanii qarshii gaafachuun darbees ajjeefamanii argamuun hawaasa keessatti dhimmoota yaaddoo uuman keessaa tokko ta'eera. Oduu kennaa biyya alaatiin Booyingiin paayileetii xiyyaara 787 Dreamliner balalliiwwan teessoo irra taa'anii ilaalanii akka mirkaneeffatan daandiiwwan qilleensaa gosa xiyyaara kanaa qabanitti himee jira. Kun kan himame wayita xiyyaarri daandii qilleensaa Laataam tibbana mudatee ture ilaalchisuudhaan qorannoowwan gaggeeffamanii jiru irrattidha. Torban kana xiyyaarri Booyingii 787 kan daandii qilleensa Laataam ta'e tokko osoo hin eeggamin tasabuu isaatiin namoonni xiyyaaricha keessa turan 50 irratti miidhaan geessisee ture. Dabalataa gabaasa kana akkittaa nuti isiniif dhiyeessa. A massive jolt happened, and I was awakened, and I looked up to see the gentleman that was sitting next to me on the roof of the plane. I'm looking at him fully outstretched with his back on the roof of the plane, and then he came crashing down to the floor. It was insane. I thought I was dreaming. The Wall Street Journal akka gabaasetti keessummeessituun balallii tokko osoo hin beekin swiichii teessoo paayileetii irra taa'utti buutee jennaan paayileetichi gara bakka to'annootii darbatame
kun ammoo funyaan xiyyaarichaa akka gadi qajeelu dirqamsiisee jira. Laataam ammoo qorannoo gaggeeffamaa jiru kanaaf deeggarsa gochaa jirti. Yeroo wanti kun mudatee jirutti namoonni xiyyaaricha keessa turan baaxii xiyyaarichaa Awustiraaliyaa irraa gara Niwuzilaanditti imalaa ture kanaatti rukutamanii jiru. Imaltoota keessaa tokko kan ta'e Biraayaan Jaakoot yeroo sanaan namoonni hedduun mataan isaanii irra miidhaan qaqqabuu dubbatee jira. Jaakoot BBCtti akka dubbatetti namoonni humna guddaadhaan baaxii xiyyaaraatti bu'an wantoota baaxii xiyyaarotaarra jiran gariin illee caccabuu isaanii dubbataa jira. Akka imalaan kun jedhutti namni isatti aanee taa'u waanuma baaxitti maaragame fakkaataas jedha. Daqiiqaawwan muraasa yaadeen hanganumaa ofiin jedhee jechuu dubbatee jira. Tajaajiltoonni balaa tantamaa booda akka dubbatanitti warra miidhaman keessaa namni tokko haala hamaa keessa jiraas jedhamee jira. Booyingiin ammoo akkas jedha. Qorannoon balallii LA 800 irratti gaggeeffamu itti fufee kan jiru yoo ta'u nutis waan argine adda baafanne komii jirummoo aangaa'ota qorachaa jiranitti dabarsineerraas jedhanii jiru. Qajeelfamoota iswiichiiwwan toora teessoo balalliirra jiran sakatta'uu fi suphuu dabalatee bara 2017 opereetaroota 787 yaadachiisuu irratti tarkaanfii fudhatameera. Opereetaroonni carraa suphuu itti aanee jiru. Keessattuu iswiichiiwwan akka sakattaan ni gorfamanis jedhu. Qabeenya warra Chiilii Biraaziil kan ta'e daandiin qilleensa laata qorannoo gaggeeffamaa jiru deeggaruudhaafis aangaa'ota waliin waltumsinee hojjechuu itti fufnaas jedhee jira. Xiyyaarichi Akulaan irraa gara magaalaa guddoo Chiilii Saantiyaagotti balali'uudhaaf ture akka karoorri bahetti. Xiyyaarri kun balalliin isaa haqame balalliin biroo haaraan kibxata dhufu karoorfameefii jira. Wanti amma mudate kun baruma kana amajjii keessa xiyyaarri booyingii tokko balalliirra osoo jiru karaa isaa irraa cabee kufeen booda ta'uu isaati. Yeroo sanatti akka himametti karri xiyyaarichaa osoo balalliirra jiru kan itti buqqa'eef bilooniiwwan isaa waan laalla'eef torban kana keessa ammoo hojjataan duraanii booyingii kan oomisha kaampaanii ilaalchisuudhaan yaaddoo qulqullinaa qabu himuun beekamu USA keessatti du'ee argamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin immoo Marja Maaltuun afaana ture qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.